ummata deengaddaa laa ilaaha illallah laa ilaaha bilisummaa xiqqoo carcarii wayii arge waan inni godhatu abboo hin kennu asli waan siin jedhu maal kolfita waan siin jedhu jedha ka wal tokko mulleenu maa bar baay'ee ammootiin ingiliffaan akkasitti haasoynee goroorroon nu citee bishaan itti dhuynee isaaniif jecha kinnoo isaaniif jecha sheeyni maalii taanuun jedhanii maakii maalii ani maali maakii waa'ee qumaarii haasa'e ani sabummaa qanii san nama miliyoona baay'ee ordof eedaa oromoon galaanaa jechuu gammadee asii ingiliffa kutaa shaniitiin haasa'e ka kutaa 12 osoo haasa'e kan taata. Makiin intalatiyyaa itti dhaarina anatu waama isillee waan dhoofsisaa hin niyyatti uffata intala haa dandeettu anka abbaa danda'e nu isin dandeenya intalatiyyaa fa'aa. Kiloo dhufe. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sheekh Robe. Akkam jirtu sheekh? Yaami. Maatii Oro wanti binta'iin qabnaa kinoo akkanatti duulli guddaan nurra duulamee ingiliffaan qoonqoon nu ciramtee sanirraa waliin ammoo galatan argannee nu ammoo nama qanii sanii miliyoona akkasitti hordofe gammachuma edaa nama Oromoo hagana qabnaa jechuma haasa'e malee yoom raachuu fi maakii anni kaa'edhe ingiliffaan ni kaa'edhe namni ingiliffaan beene maa haasa waan hin arge waan hin beene maa haasa ni kaa'a jechuudha ingiliffi sun maal jechuu bada yaran maal jechuu isin English for Ethiopia dha moo keessatti ingiliffi sun for Ethiopia jetta waytaan aslii nama na taa'ii siin jedha aslii taa'ii siin jedha ingiliffa kutaa 5 haasa'e ka kutaa 12 osoo haasa'e wallahi isin mangistii ufiin hin jettan beekee taa'ee baran beekee amaamaa matarran baradhee dhugama seetanii taashe ka kutaa 12 yoo haasa'e ganaadhaa hin da'um ingiliffi daawwaa yoo amma ajaa keessan himadhaa maakii baga dhuftee baga rabbii si fide umrii rabbii si haa kaa'u saba keenna ati lammii teenna hawaasa keenna dhiiga keenna haa ta'u sooshaal miidiyaan kun nama baay'ee nu wal barsiise baga sillee argine nu jiraadhu umrii nu dheeradhu ammaaf sheeyni Roobee ammaaf fuudhatti jira qaniin illee kalaa'e waraqaan illee ba'e qanii 12tu hafa kinnoo asliin suufa mura jedhe 14,000 daqiiqaa wayii keessatti isin geetti jedhe aboomaa kiisi een aboo gurri nu caqasa sillee aboo sillee fuulduratti abbootiin kinnoo nama hamilee guddaa eeggatu hamilee guddaa ammootiin nama eeggatu hamilee ammooti keetillee rabbi bakkaan si haa ga'u nama gaariillee rabbi sitti haa qabu bultii gaarii rabbi sitti haa ijaaru bakka jirtutti rabbi si haa tiisu rabbi haa tolchu gala keellee rabbi haa tolchu fuuldura keellee ifnana haa godhu fuuldura keellee bal'ina haa godhu waanyoo rabbi sirraa haa qabu haasida rabbi sirraa haa qabu falfalaa rabbi sirraa haa qabu jennaa kinnoo bulii 12tu hafee maal jettaree jenna asliin hin dhaga'amaa kana aslii dubbata abdii hukume Nokiyaati xiqqoo mee akkaawuntii maaliin hin galcha 1,000 jedhi kinoo aslii bira jira 1,000 jedhi qabat ana sitti hima anas erga qoy dhiisa hin ergaa fi laala ana tutti madhiis ana tutti namni yattan qabata namni sheekaa gargaaruu barbaadan silkii biraatiin qabaan obsi ayyee asli itti mi sabateen guyyaa kana na bira dhaabatti eenyu bira dhaabachaa jedhan siiniif hin galchaa asli waan ajaa'ibaa isinitti himu waan ajaa'ibaa Bidilipsi meeqa bidilipsi namni taatee qeerroo Idris koo iwaasitti qeerroon gabbara bidilipsi meeqa isin qabata akkaawuntii qabadhaa jedhiin kee akkaawuntii 1,000 jedhu birdilipsii lama qofa birdilipsiin baay'ee hin jiru lafeetti baay'ee hin jiru beekee akka jedhe inni akka magaalaan Roobee birdilipsii baay'ee hin qabanne beekee akka jedhe birdilipsii hin hajamu qeerroo Idris birdilipsii hin hajamu maal maatii orootii gadi okay diidama ni galcha wanni sun biratti isin ergaa risiti
kuma tokko jedhi kaa qabadhu dhiira leenca rabbi aslii kiyya anatu itti hima afaan kiyya kuma tokko Kok barresan nih komen barres. Mani kaunti. Intol tere furo bevidida olit tibate. Baate. Abo maki oro tanar argatu wallahi dasme. Maki oro argatu dasme. Gabbara birri miliyoona faana magabatan akka sirriitti birri gur. Maki oro argatu dasme. Arra maki oro. Afurtamii torba. Kuma tokko afurtamii torba. Sagal gizee sadi. Duwwaa sagal. Ko annin barreesse baala bidiree barreesseera. Dhii sagal as argadheera isatti qabadhe. Maakii yeroo yoo maqabatte. Wal bira jiran asii dharraa koon qabu jar. Maakii yeroo wal bira jirtanii. Uummata keenya namni ustaaza sargii ustaaza irratti waan ittiin hocii sargii godhatan guyyaa sargii kana namni gammachuudhaaf bira dhufaa gosa dhufaa ganda dhufaa hiriyoota dhufaa ana haalii isaaniitti guyyaa dhaloota lammaffaatiitti dhufaa sargii nama guddaatti sargii ustaazatti namni waan dandeettaniin ustaaza bira dhaabbachuu barbaadan wama dandeettaniin 1,47 sagal yeroo sadii Dua sagal 84 ustaaza bira dhaabbadhaa maqaan Abdullatif Umar. Akkan. Ijoollee tamaarte. Ijoollee bara tamaarte qabnaa bara. Ijoollee mana bara. Ajaatee rabbi haa guutu. Qeerroo Idris. Aboo ajaatee rabbi haa guutu. Oolagala rabbi haa godhu. Oolagala rabbi haa godhu. Harkaaf harkatti abbootiin rabbi si haa kennu. Harkaaf harkatti rabbi si haa kennu. Sagal yeroo sadii. Duwwaa sagal afur 84. Duwwaa sadii hin jiru gaa. Duwwaa sagalii mi? Duwwaa sagal 84. Okay. Gammeen kan. Abdullatif Umar from Robe Town. Eessatti? Waan ajaa'ibaa sheeka kana tokko FB kanarratti wayitaan waa godhu. Komantiidha sheeka kana faate mallee taatu itti haa heerumsiifnu jedhee beeyta. Ani eegalii komantii isaa argee faateen inni jedhu sunu hooma dabalattee shawaaliyaa waliin 200 seente hayaatiin dhiisaa jedheen. Akkuma san mucayyoo maqaan illee hayaati. Subhaanallah taan argadha. La ilaha illallah tafaa'ula tolu. No illallah mirqa. Taragaagaa illallah. Gaafa saniiti rabbi siniin haa jedhu guyyaa namni cinqamee olii gadi deemee guyyaa haati abbaa dagatu guyyaa haati ilmoo dagattu guyyaa abbaan ilmoo dagatu guyyaa obboleessa dagatu san abboo guyyaa harki namaa lafa qabattu san guyyaa namni gaaddisa dhabe san gaafa saniiti rabbi siniin haa jedhu. Rabbi waan jannata nama seensisuun hin beekanii bara homa xiqqoon jannata nama seenanii aslii kiyyaasitu mana kana waliin nu qabe nama jannata keessa wali qabamu rabbi nu haa godhu. Amin. Nama rabbiin Quraana keessatti dubbatee wa aqbala ba'duhum alaa ba'din yatasaaluun warri jannataa walii garagalee siree irratti wal gaafatan maaltu aysi fide jedhee wal gaafatan jedhan san keessa rabbi nu haa oolchu. Aboo rabbi nu haa oolchu. Aboo ijoollee jala jirtan kullii keessan ibiddaan ammallee gubamuu miti aara ibiddaatiin waliin argina. Aarri ibiddaa isin argina. Ajaa teessan rabbi haa cufu. Gara deemtanitti hin rakkatina fuuldurri keessan bal'ina isin haa godhu. Aboo nama malaa'ikaa rahmataa simattu rabbi isin haa godhu. Gaafa yuunifoormiin adiin nutti murame san gaafa ammallee mana qabrii nu kaayanii mana ollaalan biyyee gamana laalan biyyee mana dhundhuma afurii mana ganaa malaa'ikaa haarawatti deemnu san nama waan gaariidhaan asirraa deemu rabbi isin haa godhu. Aboo nama jawaaba naakirii munkar qabrii keessatti nama jawaaba naakirii munkar deebisu rabbi isin haa godhu. Umari yoo jee rasuulli rabbi umari yoo manni qabrii ati deemtu sun mana dhundhuma afuriiti. Ganaa malaa'ikaan naakirii munkar si gaafatti bar jawaaba marrabbu kasiin jetti bar umari yoo jennaan jaran na gaafa taa'ee in deebisaaf kaa jedhee umariin deebisaaf bar jagnummaa isaa laal itti malaa'ikaa harawa saniin jaa bar naakirii munkar in deebisaaf jedhe. Reefuma Jibriil natti dhufe jedhee rasuulli rabbi reefuma Jibriil natti dhufe waan naan jedhe waan keetti umarii kana bar qabrii keessatti
naakirii munkarsa abbootiin jawaaba gaafatti marrabbuka jettiini aboo inni leetiin marrabbuka jarri jennaan inni deebisaa fi aboo isinoo jedhee gaafata jeetti garagalee rabbiin kiyya Allaahi keessanoo eenyu jedhaan malaayikaa gaafata baruma rabbiin kiyya Allaahi keessanoo eenyu jedhaan malaayikaadhaan malaayikaa waliin jetti naakirii munkarta dhufte maal jetti isii rabbiitti nu ergamo nu isatti erge waliin jetti jaan sila itti ergamne moo umariin rabbi nutti erge jettee haasoyti jegna akkanaa kanatu biyyee jala jira haa kanaafani sira irrattuu duutaa miti ati hagayoom gadi qabamnee hagayoom tumamnee hagayoom cafaqamnee hagayoom dhiitamnee bullanu hagayoom dukkana tana keessaan baan asii du'aayii itti jirra wallaahi itti jirra ambitun hin baatu dhagaya ambitun hin baatu dhagaya ambitun wal haa nyaattu ammallee jaraa haa qabamu ammallee onneen jaraa haa qabamu allallee imimmaan nu buuchisiiftee mi imimmaan nu boochisiifte taraan imimmaanii ta jaraa haa ta'u asli taraan imimmaanii ta jaraa haa ta'u gandi jaraa haa diigamu Allahumma karrib diyaarahum اللهم خرب ديارهم اللهم يتم أطفالهم اللهم شتت شملهم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين غانمين اللهم يا مجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم يا مجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم يا الله اهزمهم يا الله وزلزلهم يا الله اللهم زلزلهم من تحت اقدامهم يا الله اللهم زلزلهم من تحت اقدامهم يا الله اللهم شتت شملهم يا الله اللهم فرق جمعهم يا الله اللهم انصرنا عليهم يا الله ولا تنصرهم علينا يا الله اللهم مزقهم يا الله كما مزقوا صوفنا يا الله اللهم كرب ديارهم يا الله ربي جانا ما تمسك يا ربي لقد كتون ما تمسك يا ربي روبان ما تمسك يا ربي ربي غافك انت رسول ربي تيبو بين تمسكه ربي غافك انت رسول ربي تيبو بين تمسكه يا ربي نوتمس ابو يا ربي نوتمس أمبتنا وانجتين نوجه يا ربي أنن نقبت يا رب هارتين ندوي أبا كين عد أبونا مسيب بسديف وهي قراني سنيناتو أبو يا ربي جزاء أمتك كنان ودي يا رب جزاء رمو سبكينا كديغا كينا كلافي كينا كلا أبو ديغا كررت دو يا رب كجاكا كيسد دو يا رب كمورمي بيچان أرغم يا رب كاركي بيچان أرغم يا رب أبو قران نقبت يا رب هذا قرد دوتين أرغيت يا رب هذا كرا غبا اجيسنين ارغيتا يا رب المتيقا كرتي اجيسنين ارغيتا يا رب ديغا كنا نودي يا رب جزا كنا نودي يا رب لفم بوسي يا رب لفم رامبوسي يا رب مال جتن سيمي اصلي ما سغد تسوران جراج جيرمتي سن دوبرتي ديغا اموتين ديغا امو هيديتين اكاسي سوتورمتي سن اجوليك امني جراج اتاي سن ابوك ربي كدوف والله ربي كدوف لا لا ركتي ركت هذا فبان جرا أسين بوت لا فايتي غرغرت كوما دي بشان غافتا كوما دي بجا غافت يا ربي تركي سانوباس يا ربي إجولين تنجرو فوي فنجتي بر أسلي جرو فوي فنجتي بيا باتي بر أسيت اللي ركتي أسيت اللي ركتي يا ربي إجولين تهنا بكوما جرتو نوتيس يا ربي بكوما جرتو نوتيس يا ربي بوي غربا أسلي كنا أو كم نقول أفوري دوفته asli kenno gomne gudaafu imbarenne jamaa caqasa namni 200 fi 2000 foyi asirra jirtan suufni ka asliiti ka itti godhamu suufni ammoo bifa daalachaan ta'uu qaba gurraacha akkan taane aslii kiyya maaliif jennaan waan namni irraa du'e nu se'an namni nurraan duunen bulee kana godha suufa bulee akkanaa godha Ahmad jegna Ahmad Chululle jegna dhiira nama dhiirti ajirtee daaboo abbo eessuma wal argiti dhiirtitu buleen godhu bulee maamangi sarratanyaadhaan biiroo wayii dalaga buleen godhu lafii Kuna ordiisi Assalamu alaikum kaanis ne erga hundumti keessanuu bakka baale sheroobe asli atille warra jala jirullee hundi keessanuu bakka dhuftanii anammo waan mana rabbu hajaante harkaa farkatti haa taatu aslii kiyyaa warri kenna